وفتشوا عندي سمي أنا من تقول بيتها يو جاسه ولي يقولون سانو لهم تكمل وخدوا سانو ولد بسندي بريد بيتها ما دوان بار موبايل صارتي ساعتي ولا برا هو بالبل الراخاس أكمل تنجرن مو بين سنجر ورمو لا أنا اللي كان كنجتو بربادة سنوا بريس وجرتي الراخاس مو بالبل بريس اوكي دي كاي فيديو ورقة سنة بريسة يتندابا فيديو بدرو ما دبتة تاني ما ديسن انترنت ما تيجي وربتني أولي قديم تاني ما تشاو تشاو ورتنا نعم تيجي كول كيس هاي انتو لكن أبدا kanaaf amma mee warra siira jirtan kun hundinuu taaptaa godhaa sheer godhaadha gaas asliin dhufu irra sheer godhee jira nama lama irratti sheer godhee jira مبارك بالبل الراخاس رب صدار دوتي مبارك ملكين قام مبارك كما مبارك ملكين تو رانتنا مبارك ايسا مبارك ملينا دبين تولتي خا انت بالبلو جرد زكايسين اوكي يو ولي قال ان لكم قبولك مو بالبل الراخاس ويعني كأمانة قبلت أولا كتبت إن في أولا نشيس جري ما بودنا بريسو جدا كنا يونا ديس بتموي بلوكين سنقول أبيك ما بودنا تم بريسنا غيزان هاي نسلا مورتر في دماغ جرا ورا جلو خنا أسكان سنقول دربا حتى ورجع سبودا فوتنين ترى ما متشاجع ورا شوية تنيز أكنا ما تكا بدي درجين بينت ورا تفتح جانيني نعم تيزك بابوجي أكمل يا سرمان جيمرة نمتك فوتو akka gaarii eeguu feeti amma micoon tun fuula duraafis hiree isii eeggataa yoo haa hireen tun tolu eewwannu kun akka kara gaariitti ba'uu baatte. Maqaan lakaasiif illee gaarii miti tanaafuu amma. Ismaatu itti arrafama beekee booda kanaafu gaarii miti jeeti nama nan saallachuutu maaliif yoo abbaan kaatee beekee kana fidda eegamu baarik wal beeynaa jee. Sigale? Akasaran dubin hamtu fakatu. Akasi. Buarakis fuula sana raawuni garraawa dubin sana goma. Laki ni konferensi tahu jira ber ana anti afu ni tabbasame ju jira ni tabbasne ni tabbasame je. Mbe kutame. Ni mujana jawar rati kharin la. Ya ber ni tabbasne je. Nama ego jirti muje yo ni bilbil rajirti. Oya nama du fujra. Ab se mu be nama du fujra fi. بالبل رجعت وين يقولي يا مو بيكو زيتون استبستم مول زوجل استبستم بيكو تدنا سنيت ويلكم ماي سيستر اوكي اما كان غونا كو يمجيو فيديو باسنا يسي نباس يتي جرتي فيديو نايرغا يتي فيديو ارغيف مو بي نقدامي فولو مالي مدي ترى هاي فيديو باسنا ما تي سويسين بكا
أتيسركم الموضوع بعد أما جرينا قبدي جرينا إجارة بيتي خنابو نوتي قبض مسرا أني تاتي ونجو أنا محمد تنالفسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا على ساتي دربيرة ترو أبدانو ما تجينا كبجامو dubin jabada garu jal kaba sanka tambita yo jele dubin derati era sudin ne yes magaba sine wallahi ani kalesa erona srani asi ite mubarakin nafida mubarakin waul fese yetto jolle wara bani kale samaje gadda mu chankuni di fama olin jettani la mol timbunu wali gachana jenne sini hadda mos jamarte ka dim tan amanta na jennar laki omar wadde jettu nasrani yodu batte garara wangabdu summi kabu asansi wama tidu fe du batti rakongo bo jeden bise bode ronufu namatu na khadime mu wetu biti namatu na khadime me ad kabta khadime me enyun hawas ni jallata enyun yogo ne wayya jale me mari ngolam nanjiran mubaraki wayya yedem ne riyango tokko mubarakin kenna mubarakin of kenne ummata hojjetature ammas ummata of kennu buleti kenya nasihada of kennu qaba of kennu jedame jedan boda chumana bichira da wale sorry karana tin filadde yo de kasim wachise di famana jede angara ko tin mu fachine buleti kenya nasiha ziyadi haknisi garabawti demu jir yo manni umna tokkon sagale tokkon mutakhana sagale te rakku ko wore gama bambar bade kafalu jalqaba garu jalqaba dimmichi pranki da ya dimmichi pranki hawash pranki tinu be nanipsa nasra ko ni fara katika dimmichi pranki da pranki te ke garu pranki mida kaba midan ni kabu abichan asera wallahi an nasratu te etun namni pranki te filatu tiriti filan anuti asera sila tiriti filan sila utu ana mariyate malo ya mubarak jere satana wai malaqatin de majira mubarak malaqanya tibri miletu ko kumari bashan usojette bolesako do jarajarat sila bareda tur dimikun gese wallahi jartira walatina busira akka samiran jecha akka kale sabada yani tunna rasul tani fitadera garasira muradera assalamu alaikum kana bodde ilmoketi hojete bila video bilte wallahi billahi ijasi junadu muchati qabde itinase ilmoketi sabran daru ana ije ko dike wala gumal wandal nan jete bolese ko branke kana ro jetto ati ne branke na kennite utuna madina ko taateti wallahi baye sitim hodda daru na mawal jalan nugati te yamasi ko denjara nasiha da utu wani farkal to denjara ko ko garu tusi mati le jalamide jalqabarati kabajamtu ada mana ko samira am mubarak jireja ke ne jirula malaka na mana raju kafalu daban biye dubai ko febale dubarti wal jirula o kimo algasi bitamera dubarti fide iksu amiti ana nasjiru akastakano watu barbada nila bafani mo ani kobaki jangala kobaki janola kobaki bula nyata yu nama amanu da be mana to jata de nyata kana tina beti video balde zina nasa wote jata da wala o boda akabira tina argite jaga barat samira di fam wonichi muta buleti make ulfala ku pa gufi ajje fam tebi hat si bade hakasi ba suraf dingata si talammo mati ke gutun raja obolan ke raja jiro buleti ke raja jirti amigo mati ke gutun raja jiro matin ke jala terkacaga ya jala soda ke nati kama gudda bibici wa berati fi sini jenna itian sura no doston ko kaba jamon wan kana mu amigo gachazo nasihada wali sagale tana filanno cintane male dubici mil tahada ini gale filanno cintane male filanno ni tiflata metu amigo welcome ergatu
Kubri mubarak kubri hati kira mesila. Barela tu le. Akas titi fama koda tu. Dimma boleh tiga na. Takalab de. Takasi basuraf. Franki nama tu gochu kam na jene me. Amfilat me. Isa tu afra iya. Isa tu mata kakasa. Isa guna jene me filat amungari te ke. Utuma malaka jene me mo sila saati ana. Gaban kan ni ordo bajiru. Dimma malaka tu mubarak malaka nyati. Tu jene me. Silaan bareeda maaliif ijoolleen na beeku kan hin nyaanne amma saatii kana waa'ee maallaqaa ture galatooma dhimmichi dhimma nasihaati maatiin haadha manaa kootii viidiyoon si hojjedha haadha manaa koo kabajamtuu viidiyoon si hojjedheen bakka abbichaa bu'ee dhiifama si gaafadha isii warri sagantaa qopheessitan galatooma akka barbaaddeetti qopheessa. Amigo erga brother. akkasuma gaambireedha itti nutilleen beekee waan takka haadha mana keetii kabajamtu Samiiraadhaan warri waan kana oofaa jiru maaliif jennaan waan hundi takka takka beekee oggaa waan takka gootu maaliifin godhaa akkamittiin godhaa eessattiin godhaa fi eenyu wajjin godhaa laalachuu qabda waan ta'eef mubaarak nama firraa dubbatuu danda'u nama dubbii firraa deebisuu danda'u nama koonfidensii qabu nama ijallaafne nama kana dura dhaabbatee firraa dubbii kana deebisuu danda'u waan jaamuu irratti xiyyeeffataniiti isa filatan. Justice for Nasiha Ziyaadi amma dubbillah. Akkasitti kun ta'e kanaafuu rabshaan isin jidduu dhufuudhaaf mubaarak dhiifama guddaa isin gaafannaa. Anillee akkasumatti haadha mana keetiitillee inshaallah dhiifama jennaan gaasmaanuu akka nama wanta na keessatti wanna jeetti Samiraa dhiifama kana bira yaajeetti yaada. Yaazike anis gaafachuun barbaada obsaa yeroo tokko. Samiiraati ya bareedduuti ya qashtii intala warra mootii intala Jummaa Abbaa Jifaar Oromtitti callaa akkati obsa qabdu beekeen akkati kabajaa qabdu beekee akkati mubeef bakka guddaa qabdu beekeetiin obboleetii tantee Naziyaa Ziyaad Aliyyii magaalaa Dirree Dhawaa keessatti ganda Abdii Boruu mootummaa liyyuu haayilii naannoo shanii dhufee nurraa ajjeesee haynisii ukkaamamee jira. Hawaasni Oromoo guutuun akka dhage'u Justice for Nasiha Ziyaad jechuudhaaf Firankii Mubaarik musammaa goone malee Mubaarik qulqulluu akka bishaaniiti haraamii fi halaal nama beeku takka dhalaa Oromoo dubbachuu fi dhaabbachuu fi malee cubbuu fi safuu irra dalagee hin beeku. Wantummaa Mubaarik filadde waan inni mirga dubartootaa hedduu eeguu fi Firankii kana anaatu filatee obboleeyyan keenya ilmaan Oromoo kan nasihaaf sagalee ta'u jiru wajji filanne maal jechuu barbaanna mubee waan ibsuu barbaannu mootummaa Itoophiyaatiif akka obboleetiin kana dubbadhu azaadii fi namni goosirraa fuudha si boodaan dubbateetii mubee galatoome mubee keenya ulfaadha. Asirratti waan tokko irratti ragaa dhugaa walitti maa deemna waan tokko jira. Haqninas ana keessatti dubbachuun barbaadu haqanas yaa dhiifama naa godhaati. Keessa dhiifama naa godhaa. Namoonni hedduun dargannee gaddaa sirraa ba'e ana kana maa waan dhussuun beeku. Keessattuu ergan Turkii geeffamee dhufee galatoomaa Turkiitti argitaniittu ergan Turkii dhaqee dhufee dhiigni namicha naa kennamu sun iccitii baachuu adadhabullee malee yawwan ergasii iccitiin baadhaan hoggaamee qabu iccitiin baadhaan amma iccitii baataan jiru. Namoonni hedduun keessaan dhufanii dhimma kanatti hin seeninii dhaggeeffadhaa boroo malee qulqullaatu. Dhimma kana keessaa harka kee laaffadhu dhimma kana keessaa bahi ka jedhan dhalattootuma harargee ta'anii. Dhalattootuma harargee ta'anii namootumti jajjabaan hedduun dhimma kana keessaa dhaabadhu dhimmi kun akkasi akkasi ka jedhaan jiraattu jiru waan ta'eefi maali dhimmichi dhaggeeffadhaa bareechaati. Dhimmichi kuni maali kottaa ol galaati dhiifama akkaataa ta'e yookiin waa biraatiin kun ta'in wanni dhoksaa wayii yookiin namni hin duune yoo jiraate hin jiru jedhaa suuraan olii gad deemaa jiru kun namni nasihaarra taa'aa jiru dhiifama naa godhaati isinuma ijoollee naannootii isiniin jedha Oromoo kutaa biraatu hin taane isinuma ijoollee naannooti namoota jajjabaa sagalee qabdan namoonni jajjabaan sagalee qabdan waan kanarraa dhiyeessuun keessan waan biraa nutti mul'isee ka'ee deebitanii immoo keessaan dhuftanii dhimma kana keessaa baafadhu jettanii nama biraa caasuun keessan kuni yoo waan biraa jiraate kottaa ol galaati waa biraatu jira jedhaa falmii walitti gaggeessaa ta'e dhaggeeffanna malee waa hin nasihaa nasraa dhiifama naa godhaati waa hin nasihaa garee lama wayii qabateera keessaa nan akka nama dhossuun beekuudha. Yoo nu laallatu ta'e wanni nu hamatan nuuf hin jiru keessaa baana
yoommoo dhimmichi dhugumatti mucaan duute ta'e mucayyoo intala Oromoo duutee jirtu jala ajjeefamtee jirtu wareegama bultiitti kafalee mana bultiitti kafalee jira wallahi billahi warri kun anasaan jirtu wallahi laazim kaleessa imam tura kabeerosi mucaatti kennite ela mucaatti jiraase anarraa waan qabdu ammarraa kaaftee us jettu iddoo tokko na bira ture rakkoon qabu wareegamatti kafalus araarfadhus rakkoon qabu garuu wanni kun maali iccitiin jiru suni ajeessani dhiifamana ta'a malee siqee iccitii wayi jira Ammi gosi hima koi, ammi koi. koree fala barbaaddu